Tumaa Makkoobilii. Sabni lafa hin qabne lafee hin qabu. Of danda'ee hin jiraatu jechuudha. Lafti daangaa hin qabne abbaa hin qabu. Lafti abbaa hin qabne kabajaa hin qabu. Tumaan seera Makkoobilii qabxiin 4ffaa, 5ffaa fi 15ffaan dhimma biyyaa, lafaa fi daangaa irratti waan tume qaba. 4ffaan biyyi fuula keessan dura jiru kun keessani. Isa baddaasaa qabaddaa qotadhaa irratti horsiifadhaa irras jiraadhaa jedhe. 5ffaan biyya itti galtan kana keessatti lolli diinaa yoo iyyame walitti birmadhaa wal gargaaraa qoladhaa jedhe. 15ffaan warri biyya eegan gaara irratti mana ijaarratanii biyya haa eegan. Keellaa ijaaranii qotaas muranii biyya haa eegan. Diinni yoo dhufe iyya darbaa dabarsaa haa godhan. Yoo rakkinni mudatee daran cimaa ta'e mana gaara gubbaa jiru gubanii aara arguun biyya akka itti birmatu haa godhan jedha. Dhaloota kaleessaa fi har'aa jidduu garaagarummaa guddaatu jira. Dhaloota saayinsii ammayyaa baratee qaroome fakkaanna malee qaroo rakkoo sabaa hubatee argu hin qabu. Gaafa sirni qunnamtii ammayyaa hin jirre abboonni keenya tumanii dhaloota dammaqsuun biyya eegaa fi eegsisaa turan. Dhaloonni har'aa rakkoo waloo osoo qabuu gamaa gamana dhaabbatee walitti kolfa. Akka waan biyya qofaatti qabanii Oromoon Booranaa qofaa iyyuu fi callifnee ilaaluutu tumaa Makkoobilii kana na yaadachiise. Sirni gadaas diinni daangaa Oromoo cabsee eenyummaa Oromoo balleessuuf aggaame diina Oromoo maraatii jedha. Fuula Feesbuukii Daraaraa Dinqaa Caalchisaa irraa horii bulii deebine.